Harka fuunee akkam jirtu daawwattootaaf dhaggeeffattoota miidiyaa keenya miidiyaa mootuu addunyaa mararra jirtan hundi keessanuu nagaan keenya kan kabajaaf kan jaalalaa bakka jirtan hundumaatti isin haa ga'u jecha. Miidiyaan keenya miidiyaan mootuu kanaan dura dhimmoota waltaa'oo garaagaraa irratti odeeffannoo isin biraan ga'aa turuun keenya ni yaadatama. Keessattiyyuu waa'ee hidhamuu eebbifamuu Abbaa Gabreelii fi mucaa obboleessa isaanii Marartuu Garbaabaa ilaalchisee odeeffannoo garaagaraa isin biraan ga'uun keenya ni yaadatama. Har'ammoo keessummaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Keessummaan keenya irraa abukaatoo seeraa abbaa keenyaa Abbaa Gabreelii fi Marartuu Garbaabaa fi warra dhaabatantu as nu bira jiru. Keessummaa keenya godhannee asitti affeerree jirra. Amma dhumaatti nu waliin ta'an affeerraa keenya abukaatoo abbaa keenyaa eebbifamoo Abbaa Gabreel mee asumaanuu maqaa keessanii fi eenyummaa keessanii dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenyaaf ifa nuu godhaa. Galatooma ani maqaan koo Bisoo Baqqalaa Dagsiisaan jedhamu. Amma hojii abukaatumaatiin inni hawaasa tajaajilaa jira. Guddaa galatoomaa abukaatoo Bisoo Baqqalaa yeroo keessan nuu kennitanii heeyyamamoo taatanii asitti nu argamuu keessanii fi galatoomaa isiniin jedha. Itti aansuudhaan gaaffiiwwan tokko tokko dhimmoota seeraa ilaalchisee waa'ee eebbifamuu abbaa keenya Abbaa Gabreelii fi dubree Marartuu Garbaabaa akka waan tokko tokko nuun jettaniif isin gaafadha. Tole, gaaffiin koo inni jalqabaa adeemsi seeraa eebbifamuu Abbaa Gabreelii fi Marartuu Garbaabaa maal fakkaataa jalqabumarraa kaasee isa kana mee dhaggeeffattootaaf daawwattoota keenyaaf nu ibsaa. Ani isaaniin tajaajiluu kan inni eegale beellama galmeen yeroo beellamaa poolisiin irratti gaafatu dhimma namni tokko ittiin shakkame gaafa shakkame to'atee qoratee qaama dhimmi isaa ilaalutti dabarsuudhaaf beellama yeroo gaafata. Beellama yeroo inni gaafatu kana ka'umsa ta'ee manni murtii beellama yeroo hin kenna amma qorannaan xumuramutti. Itti nuuffaa. Kana beellama yeroo galmee beellama yeroo jedhamu qabu isaanii isaan irratti dhiyaadhee poolisiin yeroo kanatti gaafa 8 jechuudha. 8 akka lakkoofsa biyya keenyaatti hidaarii 8 beellama qabu turanii poolisiin qorannoo hin xumurree qorannoo kiyya waan hin xumurree fi guyyaa beellamaa yeroo beellamaa guyyaa 14 naafaa eeyyamamuu gaaffii jedhudha kan kaase. Dhiifama baakgiraawundiin isaa iniyyaa hojii wayiitu hojjetamaa jira mana akkam akka goon hin beeku. Rakkoon qabu viidiyoo keessan banattanii. Maal jettan? Viidiyoon keessan natti mul'achaa hin jiru. Okay. Itti fufaa. Baakgiraawundiin isaa hojii wayii hojjetaa jiru mana keessan jira. Homaa rakkoon hin jiru. Okay. Beellama yeroo sanatti guyyaa 14 waan gaafatanii fi lakkii sababni isaan itti gaafatanii waa lama ture. Inni tokko akkaawuntii jara lammanuu inan qorachiisaa gocha shororkeessummaa raawwachuu isaanii maallaqni haala yookaan gocha shororkeessummaatiin argame akkaawuntii isaan irratti galaa jira isaan qorachiisaa kan jedhu. Inni lammataa immoo bilbila isaanii hin qorachiisaa
isaan kaan san ragaa sanadaa fi ragaa namaa xumura dheeraa kan jedhu kan dhiyeesse. Kanaaf kuni beellama yeroo dabalataa jedhamu sana kennisiisuuf sababa gahaa miti. Waajjira lamman waajjira mootummaa caasaa mootummaa yookaan baankii wajjiniin dubbatanii waan raawwatamuu danda'udha kan jedhu kaafnee manni murtiis fudhatee galmeen isaanii cufame. Gaafa galmichi cufamu ittaanee kan hojjetamu gaaffii mirga wabii gaafachuudha. Gaafuma sana iyyata dhiyeeffanne gaafa 8 ji'a 3ffaa 2018 manni murtiis beellamee gaafa 10tti nu beellamee daarii 10 sadaasa 10 jechuu kooti. Achirratti abbaan alangaa deebii akka kennu ajajamee waan tureef abbaan alangaas yaada dhiyeessee jira. Yaadi abbaan alangaa dhiyeesse qorannoon hin xumuramne, gochi isaan ittiin shakkaman immoo gocha yakka shororkeessummaa, labsii shororkeessummaa biyyattii lakkoofsa 1176 muraa 2012 jalatti kufaa wanti isaan ittiin shakkamanii sababa jedhu kaasee sababoonni dhiyaatanii shakkamaa tokkoffaan yookaan abbaa Gabreel araara sinodosii Oromiyaa hundeessuu keessatti bara 2015 sochii taasifamaa ture, yaalii taasifamaa ture hafee araarri bu'ee akkuma duriitti akka itti fufu yaalii taasifameen araara sana didanii haasaa hawaasaa fi amantaa ortodoksii mootummaa fi hawaasa walitti buusuu raawwachaa jiru, gocha shororkeessummaa raawwachaa jiru, kaayyoo amantaa ka'umsa godhatanii gocha shororkeessummaa raawwataa waan jiraniif kun immoo qorannaa waan hin xumuramneef shakkamtuu lammaffaa Marartuu Garbaabaas haasaa isaan raawwatan taasisan feesbuukii fi miidiyaa adda addaa irratti dabarsuudhaan barreessuudhaan gocha shororkeessummaa yakka shororkeessummaatiin waan shakkamaniif qorannoonis waan hin xumuramneef hin morminaa kan jedhu kan kaase walumaa gala cuunfaan isaa kanadha. Sababaan kan deeggarame miti yanni yaadi abbaan alangaa dhiyeesse yaadaan kan guutame ta'ee garuu immoo gocha maal raawwatanii hawaasaa fi hawaasa walitti buusan gaafa jedhamu maal jedhaniiti? Hawaasaa fi amantaa walitti buusan gaafa jedhamus maal jedhaniiti? Hawaasa isa kamtu walitti bu'ee? Amantaa isa kamtu amantaa isa kamitti bu'ee? Gocha raawwatameera jedhameen immoo maaltu miidhaa maaltu ga'ee? Labsii shororkeessummaa jalatti kufa shakkiin jedhame kun immoo keewwata isa kam jalatti kufeetu mirga wabii dhorkisiisaa wantoonni jedhanii fi kan falmiin geggeeffame manni murtii ejjennoon inni qabate qorannoon hin xumuramne waan ta'eef labsii shororkeessummaa kana jalatti immoo dhimmoonni mirga wabii eegsisuu danda'an jiru, dhimmoonni mirga wabii eegsisuu hin dandeenye ni jiraatu. Isa kam jalatti kufaa kan jedhus qorannoon xumuramee irra hin gahamne waan ta'eef sadarkaa kanatti mirga wabii eeguu hin dandeenyu sababa jedhuun gaaffii mirga wabii isaanii kufaa godhee jira. Akka hubannoo kiyyatti hanga qorannoon xumuramutti jedhamuun mataasaa rakkoo qaba. Qorannoon yoom xumuramaa waan beekamu hin qabu, manni murtiis waan beeku hin qabu. Abbaan alangaa yakka kana raawwataniitu shakkamanii eega jedhee hin beekaa jechuudha. Keewwata kam jalatti akka kufu silaa ifa godhee dhiyeessuu qaba ture akka hubannoo keenyaatti. Ifa hin goone duuchumatti yaada bichaadha kan dhiyeesse. Kanammoo manni murtii yookaan ifa akka ta'u gochuu qaba. Yookaan immoo sababa gahaa hin qabdanii jechuu qaba ture. Kuni akka hubannoo kootti
manni murtii garuu sababa nama jedhe kanaan gaaffii mirga wabii isaanii bira darbe. Egaa falli jiru maal inni waan hundinuu seeraan kan deemu oliyyannoo dhiyeeffachuudha. Manni murtii oliyyannoo dhaga'u ilaalee waan inni jedhu eegna jechuudha. Ammatti kanatu ta'a kana ta'a kan jedhu kaasuu hin dandeenyu. Sababa manni murtii aanaa gaaffii mirga wabii isaanii kufaatti godhe seera qabeessa moo miti kan jedhu kaasne iyyata dhiyeeffannaa. Iyyata sanarratti oliyyannoo sanarratti immoo waan ta'u ni ilaalla jechuudha. Deemsi seeraa hordofamuu qabus kanuma ta'a jechaadha. Egaa mee gaaffii keessan isa jalqabaatti deebi'uun barbaada. Wanni isaan ittiin shakkamanii himataman kun waan mirga wabii isaan dhorkisiisudha. Moo maaliif manni murtii mirga wabii isaanii eeguu hin barbaanne? Bu'uura seeraatiin waan isaan dhorkisiisu jiraa? Ammatti ifa miti yaadi abbaan alangaa dhiyeesse qorannoon hin xumuramne gochi isaan raawwatan immoo gocha shororkeessummaa jala labsii shororkeessummaa jalatti kufaa yaada jedhudha malee labsii shororkeessummaa keewwata 3 jalatti wantoonni tumaman jiru gocha shororkeessaati jedhamanii wantoonni tumaman jiru. Isaan keessaa isa kam raawwatanii hin deeggaran immoo hin kakaasan immoo itti qophaa'an immoo hin karoorsan immoo wanta jedhu kana wajjin wal qabatee wanti ifa ta'ee dhiyaate hin jiru. Manni murtiis mirga wabii dhorkisiisan jenne qorannoon waan hin xumuramneef qorannoon xumuramee wanti isaan ittiin shakkaman mirga wabii dhorkisiisaa mirga wabiin dhorkisiisu jechuu waan hin dandeenyeef ammatti mirga wabii eeyyamuu hin dandeenyu ejjennoo jedhu qabate. Akka hubannoo keenyaatti immoo qorannoon xumurameera. Wanti hafe waa lamadha. Tokko akkaawuntii isaanii qorachiisudha. Inni lammataa bilbila isaanii akka jedhan qorachiisudha. Kanuma kan dhiyaate abbaa alangaatiinis galmeen qorannoo yeroo beellamaa gaafa cufamus kanuma waan kaasaniif kuni yeroo beellamaa dabalataa hin barbaadu ofii keessanii xumuruu waan dandeessanidha jedhamee kan cufameef galmeen yeroo beellamaa sun sababa kanaani jechuudha. Kanaaf amma dhoowwateera otoo hin taane qorannoon hin xumuramne waan ta'eef waa'ee gaaffii mirga wabii isaanii keessa galee waa jechuu hin danda'u jedhe manni murtii. Egaa manni murtiis waa jechuu erga hin dandeenye mana murtii maaliif akka dhaquunis barbaachisu namaan galuu xiqqoo ishee egaa adeemsumti seeraayyuu komplikeetidii wayii waan qabu fakkaata. Garuu egaa gaaffiin koo inni lammaffaan haalli qabinsa isaanii mana hidhaa keessatti mee maal fakkaata? Haala qabinsa isaanii ilaalchisee egaa amma isaan amma buufata poolisii magaalaa Burraayyuuti kan jiranii. Buufanni poolisii magaalaa Burraayyuu nyaata gahaa mana yaalaa gahaa dhiyeessuu irratti rakkoo hin qabaa. Ufuma loojistikii akkasii gahaa ta'e hin qabanii. Isaan dhaddacha irratti gaafa yaada kaasanii mucayyoonni hin kaafne na arrabsaniiru. Na doorsisaniiru. Huccuu amantaa kootiin immoo huccuun uffadhus narraa baasaniiru kan jedhu kaasaa turanii otoo hin dhiyaatiin sana duras kaasaa turanii bakka nani jiruttis kaasanii dubbachaa turanii dhaddachis mana yaalaa geessaa jedhee yeroo 3-4 akka ajaje kaaseera. Huccuun isaaniis akka deebi'uuf huccuu amantaa wajjin wal qabatu waan ta'eef eenyurraa baasuu hin qabu kan jedhuun ajajee jira. Wanti isaanii raawwatame hin jiru. Gaddas kanuma kaasaa turanii haalli qabiinsa isaanii waliigala kana fakkaata. Lammata immoo manni iddoon isaan turanis namni baay'een kan keessatti to'atamudha. Shakkamtoonni baay'een kan keessatti to'atamidha. Iddoo nyaata gahaa fi mana yaalaa gahaa argachuu danda'an miti kan jiranii. Inni gara fuulduraatti gaaffii dhiyaatuun fala kan argachaa deemu ta'a. Mana sirreessaa yoo deemanis
yoo mirgi wabii isaanii amma dhumaatti hin eegamu jedhame mana sirreessaa turanii dhimma isaanii akka isaan hordofatan bakka nyaata gahaa mana yaalaa gahaa argachuu danda'an akka turan gaafachuun hin danda'amu. Ammaaf garuu poolisiin ofumaafuu loojistikii gahaan qabu achitti mana yaalaa immoo qabatamaadhaan nageessaan jiran jechaa jiru rakkoo keessa jiru jechuudha. Egaa guddaa galatoomaa gaaffii gaafatamtaniif deebii kan waan nuu kennitaniif gaaffiin koo inni dhumaa gara fuulduraatti adeemsi seeraa kuni akkam taa'attanii xiinxala keessaniin akkamitti yaaddu? Mee kana nuuf ibsaa. Gara fuulduraatti egaa maal ta'a predict gochuun hin danda'ama akka seeraatti hubannoo kiyyaan galmee qorannoo lammanii yeroo beellamaa irratti gaafatanii hanga qorannaan xumuramutti jedhamee adeemsifamaa ture keessatti wanti bu'uurarraa isaan ittiin shakkamaniiru jedhamee galmicha irratti barreeffame booda beellama lama beellama sadaffaa irratti amala isaa jijjiirratee haa dhufu malee haasaa jibbiinsaa kan jedhudha. Haasaa jibbiinsaa geggeessaniiru. Haasaa jibbiinsaa kana immoo mucayyoon marartuun daddabarsaa turte yookaan tamsaasaa turte fuula feesbuukii ishee irratti kan jedhudha. Boodarra beellama lama beellama sadaffaa irratti wanti shororkeessummaas irratti galmaa'ee jira. Bu'uurarraa haasaa jibbiinsaati taanaan haasaan jibbiinsaa labsiin haasaa jibbiinsaa waa lama kaa'a. Tokko haasaan jibbiinsaa isa kamtu yakka haasaan jibbiinsaati jedhamee immoo isa kamtu yakka hin ta'u kan jedhu kaa'a. 1185/2012 labsichi waan kaa'u qaba. Keessaayyuu labsichi keewwata 6 keewwata xiqqaa tokko qubee daa jalatti haasaa jibbiinsaati kan jedhame amantaa fi amantaa wajjin kan wal qabatu ennaa ta'e yakka ta'ee nama gaafachiisu waan jedhu ofirraa qaba. Calqabumayyuu yakka ta'eetu qabaman immoo maalii kan jedhu waan ilaalamuu qabudha. Booda ragaa qorannoo keessa argatee haa ta'u sababa haa ta'u waa'een shororkeessummaa dhufee jira. Innumtuu immoo mirgaa wabii kan dhorkisiisu jira kan hin dhorkisiisne jira akka haala isaatti jechuudha. Deemsisaa bu'aansaa waan kana irratti hundaa'eeti gara fuulduraatti tilmaamuun kan danda'amu. Keewwata kana jalatti shakkamanii isaan shakkuudhaaf immoo gocha kanatu raawwatame jedhamee wanti ifa ta'e dhiyaachuu qaba. Haga amma jirutti wanti ifa ta'e hin jiru. Gochaan raawwatan immoo gocha raawwatame deeggaran immoo hin kakaasan immoo yookaan karoorsaniitu gochi shororkeessummaa akka raawwatu godhan immoo wantoonni jedhan ifa ta'anii akkaataa labsichi kaa'ee jiruun dhiyaachuu qabu. Gara fuulduraatti wanti kun ifa ta'aa deemaa yaada jedhu hin qaba akka kootti. Manni murtii sadarkaan jirus waan kana ifa akka ta'u hin taasisaa jedhee yaada. Inni egaa oliyyannoo dhiyeeffannee falmii gaggeeffamu keessatti kan ilaalamu ta'a jechuudha. Kanaaf maal ta'uu danda'a bu'aa maalii hordofsiisaa kan jedhu falmii keessa kan ilaalaa deemnu ta'a malee amma akkas ta'a jechuu nama rakkisa. Waan ifa ta'ee isaan fidanii isarratti hundoofnee falmii gaggeessinuun kan ilaalamu ta'a jechuudha. Galatooma waan biraa immoo irra deebi'ee gaaffii isin gaafachuu barbaadu shakkamanii amantaaf amantaallee walitti buusan jedhanii amantaaf mootummaallee uummataaf mootummaallee walitti buusan jedhanii wanti kun shakkiin kun nama hiisisaa utuu ragaatu funaannatiin namni mana adabaa keessa taa'ee ilaalama moo ija seeraatiin attamiin ilaalama kun namni
badii balleesse yoo jedhame ragaan erga irratti hin argamnetti mana adabaa keessa taa'etu ragaan irratti barbaadama moo ragaa irratti barbaadanii odeeffannoo guutuu dookumentii godhatanii nama adabu attamii mana adabaatti nama geessu kun attamiin ilaalama ija seeraatti. Egaayyuu namni shakkuun qofti gahaa ta'a gocha tokko qulqulleessuuf poolisiin nama to'atee yakka namni sun ittiin shakkame qulqulleessuudhaaf shakkiin jiraachuu qaba. Shakkii gaafa jedhamu si shakkeeraa otoo hin taane wanti nama shakkisiisu jiraachuu qabaadha. Shakkamuu isaaniitiif wanti gahaa ta'e wayii jiraachuu qabaadha. Amma dhimma isaanii ilaalchisee wanti ka'umsa ta'e xalaa biiroon bulchiinsaa fi nageenyaa Oromiyaa barreessedha. Qorannoo poolisiirraas galmee qorannoo poolisiirraas hubadhe jedhee manni murtii kan galmeesse yaada abbaan alangaa dheengaddaa dhiyeesse irrattis wanti kun ka'ee jira. Manni amantaa Ortodoksii Itoophiyaa fi biiroon bulchiinsaa fi nageenya Oromiyaa gocha kana raawwataa jiru bara 2015 irraa kaasee waan akkasii keessatti hirmaataa jiru. Araaras hin didanii araara geggeeffame didaniiti waan kana keessatti hirmaachaa jiru jedhee itti gaafatamummaan olaantummaan seeraa akka mirkanaa'u jedhee xalaa barreesseeraa kan jedhudha kan jiru. Nama tokko qorachuuf to'achuudhaaf shakkuun gahaa ta'a. Ragaa hundumaa irratti funaananii eega fixanii booda nama to'achuun teeknikaalii waan jajjabeeffamuu fi waan ta'uu qabudha. Garuu yoo shakkiin jira yoo ta'e to'achuun inuma danda'amaa jechuudha. Eega to'atanii booda ragaatti funaanuun inuma jira. Ragaatti dabaluun namoota jecha namaa fuudhuun ragaa sanadaa barbaaduun kan amma nu hafeera jedhan baankii fi bilbila qorachuun waanuma jiru to'atanii jechaadha. Garuu maalinni bara 2016 keessa amantaa fi amantaa walitti buusaa jiru jedhamanii namoota 10 to'annaa jala oolan keessaa lammaffaadha Abuna Gabriel. Yeroo sanatti dhimmuma kanaan amantaa fi amantaa walitti buusaa jiru jedhamee dhimmichi qoratamee sadarkaa mana murtii olaanaa magaalaa Shaggaritti immoo qarshii 5,500 mirgi wabii isaanii eegamee fi bahanii jiru. Gama tokkoon waanuma yeroo sana wanti gahaan waan dhabameef eddasiis himannaan isaan irratti dhiyaate hin jiru. Manni murtiis mirga wabii eegee fi baasee jira. Yaaduma sanatu deebi'ee dhufe. Maaliif abbaan alangaa ifa kan godhe bara 2015 irraa kaasee kan jedhu. Bara 2016 iyyuu dhimmuma kanaan to'atamanii mana sirreessaas turanii achi mirga wabiitiin bahan. Eddasiis sababa sanaan himannaan qulqullaa'ee isaan irratti dhiyaate hin jiru. Kun kan agarsiisu sababuma wal fakkaataa ta'een to'atamuu isaanii gama tokkoon inni shororkeessummaa immoo ragaa isaan dhiyeessanii fi faaktii isaan dhiyeessan gara fuulduraatti kan ilaalamu ta'ee waa'ee amantaa wajjin wal qabatu amantaa fi amantaa walitti buusan jedhamanii kanaan duras to'atamanii kan gallakkifamanidha. Egaa waliigala isaa garuu nama yoo shakkame namni akka seeraatti to'atamee dhimmi irratti qulqullaa'uu danda'a. Sababa garaagaraatiin jechuudha. Wanni biraa immoo waan isin amma kaastan irratti gaaffii tokko ni qaba. Namni tokko dhimma tokkoon to'atamee erga mana to'annaatii baheen booda dhimma sanaan lammaffaa deebisee himatamuu hin danda'a? Attami kun? Waa lamadha iddoo kanatti kan jiru. Amma kan isaan bahani mirga wabiitu eegamee fi bahani. Namni tokko seera idil addunyaatiinis haa ta'u heera mootummaa biyya keenyaatiin seeruma yakkaa biyya keenyaatiin namni tokko dhimma tokkoon himatamee bilisa yoo jedhame yookaan immoo yoo adabamee jiraate dhimmuma sanaan deebi'ee hin to'atamu
hin adabamu, hin himatamu. Dhimmi amma kan isaanii wanti adda godhu maalinni sadarkaa shakkiitti to'atamanii mirgi wabii isaanii dhorkamee turanii mirgi wabii dhumarra immoo mana murtii olaanaatiin mirgi wabii eegamee fi bahan. Silaa otoo ta'ee galmeedhuma sana sochoosuun hin danda'ama ture akka haaraa qorachuu iyyuu hin barbaachisu yoo dhuguma ta'e jecha. Kanaaf waa'een konseptii yakka tokkoon lammata gaafatamuu dhabuu yookaan himatamuu dhabuu yookaan adabamuu dhabuu double jeopardy konseptii jedhuuni kanaa wajjin hin deemu. Amma sadarkaa sanatti qulqullaa'ee bilisa ba'anii otoo hin taane wanti ittiin himatan gahaan waan hin jirreef mirga wabiitu eegamee fi bahe waan ta'eef jechuudha. Abukaatoo eebbifamoo Abune Gabriel yeroo keessan nuu kennitanii asitti argamtanii ibsa bal'aa nuu gootanii fi guddaa galatoomaa ulfaadhaan siniin jedha. Baay'ee isinillee galatooma. Galatoomaa fayyaa ta'a guyyaa gaarii. Aamiin hunda keenyaaf fayyaa ta'a. Dhaggeeffattoota keenyaa fi daawwattoota keenya miidiyaa mootuu hundumti keessanii turtii abukaatoo eebbifamoo abbaa Gabrielii obbo Misoo Baqqalee duukaa goonee kana fakkaataa akka nu hordoftanii affeerraa keenya nagaatti.